تولي دعوة ترمية ميديا نتورك ودو ما في نورك بكم نود ولين أن عثمان عبد اللطيف أفعين من مري بكبوتا موتوما إثيوبيا بابا دولا جمدا فلنان أنغو ساني قال لك سون جبا فماتي جرام أكاغازان أدرس ستاندرد خان أفان إنجليزي ترمت أنفم جباستي وبابا دولا جمدا أنغو ساني قد يسوف خان مرتيسن ولتيبو إنسان نو سومالي في أورميا أكسماس وراني فدرالا دي أورميا خيس قالوا ردي كوندالوتا بيرو ولين والأبو ساني تيني وبابا دولا جمدا أنغو خان قال لك سن موتوما فدرالا راكوفا كتيفي مسنسا كوريجي دوغليسا دابتا ديمقراطية أمة أوروموتون أكتيفون أديس ستاندرد مدين وابفجون إتدابلي جباسيت جرام مدين أويمني فين نرا أدو باندولا أنغو قال سوخنا خمير كنيسة نقاطو تلايا قدير قاقل فتني خان بوبولان توفي مميجا من السيرة دبلته قندالوني برو اتوي واتنس يادسا جيجيرسي سندن murtii kanatti jechuun guyyaa khaliisaa hogganoota OPDO olaanoodhaaf waajjira dhaabbatichaatti ibsa kannuu isaanis maddeen keenya dabalataan nuuf gabaasanitti jirani. Walgahii paarlamaa torbaan dhufu godhamu irratti miseensota mana marichaatii fi ummataaf ibsuun hojii akka dhaaban eegama. Oduu kana kan dura gabaasee Addis Standard hoggaata'u biyyattiin jeequmsa hamaa keessa jirtu kanatti qondaalee kabbaa duulaa gammadaa aangoo gadhiisuun haalli hammachaa akka deemu akeeka jaameeti jira. Abbaan duulaa amma dura ministeera ittisa biyyaa fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uun hojjechaa akka turan yaadatamu. Tolee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun tun tan amma dura qabdee waan taateef bal'ina oduu tanaatii fi xiinxala birootiin kan walitti deebinu taana. Hammasittuu qophii OMN biraa daawwadhaa.